Ashama ummata jaalalaa nagaa jirtu nageenya rabbi guddaa bakka isin jirtanitti isiniifaa baay'atu jecha gadaa tubirraa akkuma beekamu viidiyoo ajaa'ibaa fi ijoo sooshaal miidiyaa ta'an garagaraa isin biraan gahaa turreerraa haa ta'u garuu dhiyeenya kana toorarraa baduu kennaaf ammuma dhiifama isin gaafachuu barbaanna akkuma beekamu gadaa tubirraa viidiyoo ajaa'ibaa isin bohaarsaa isin barsiisan garagaraa isin biraan gahaa turreerraa hadhas viidiyoo dhiyeenya kan ijoo sooshaal miidiyaa ta'an kan isin bohaarsaa isin barsiisan garagaraa isiniif qabannee dhufneerra akkuma baratame isinillee viidiyoo kana like share gochuudha eegalacha viidiyoo kanaaf xiqqaate like 90 galchuu qabaanna kallattii dhumaan gara viidiyootti haa ceenu. Hayyeeka viidiyoo keenya jalqabaa kan godhanne dhiyeenya kana ijoo sooshaal miidiyaa kan ta'e waraana guddaa Jiji Kiyyaa fi Mansuur Jamaal warroota fooloowarii gurguddaa qaban warroota akka biyyaatti humna gurguddaa qaban kan gidduutti waraanni guddaan tokko banamee jira. Waraanni maal jechuun osoo hin taane waraana meeshaa osoo hin taane waraana meeshaa malee isaati tokko Game yookiin TikTok challenge tokko wajjin taphatanii jiru. Eenyu akka mo'ate garuu gaafii guddaa uumuu danda'ee jira. Mee gaafii kana wal qabatee isinillee deebii argattan jedhee yaada viidiyoo isaanii kana daawwannoo walitti haa deebinu. Oh God. አሁን እርዷት በእግዚአብሔር እርጭ ብቻና እርዷት ወገን ፈቲ እርባ ሀብትሽ አሁን Oh God. አሁን ሰከንዳል My goodness. See the first one. Oh my goodness. ሀብትሽ እኛ ቆይ ሌላ ዜጋ ነን እንደሚገርሙ ነገር እሱ ነው። እኛ ሌላ ዜጋ ነን። አይችልም አይመጣም ሶስት እንትን ካልያዘ በስተቀር አንበሳ ካልያዘ በስተቀር ራይል ወይኔ ጎበዝ ሪቾኮ ዛሬ መቀበልሽ ሜላት ጠብቁ በስማቸው ነው የምጠራቸው። ሪች ጠብቂ መጨረሻ በትንሽ ካልኩሌት አድርጎ ሊያሸንፈኝ ይችላል። ጠብቂ 10 ሰከንድ ላይ ምናምን አሁን ሪች ተወጩ ዛሬ ተወጩ እኔ አይደለም ማሸነፍ ሪች ናት መስር የሱ ለእኔ አይታየኝም። አስቼ የመጨረሻ ጨዋታ ጥሩ ትስጠኝ ጥሩ ጊፍት ትስጠኝ እንዳያሸንፈኝ ጥሩ ጊፍት አሁን እንዳያሸንፈኝ አርባቸው ሪቾኮ ምን ላድርግሽ የእኔ ቆንጆ ምን ላድርግሽ ሳሚ Oh yeah. Jiji Kiyyaa dandamne Mansuuri bifa nama qaanessu geemicha mo'amuu danda'ee jira. Deeggartoota Mansuur Jamaal kan taatan jajjabina isiniif hawwina. Deeggartoonni Jiji Kiyyaa hundumti keessanuu gammaddan jechuu barbaanna. Sooshaal miidiyaa irratti viidiyoon kun ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'eera. Hoggusan keessaa nama kuma hedduun kan lakkaa'amutu hordofaa ture. Xumura irratti garuu Jiji waancaa fudhattee xammichi xumuramuu danda'eera jechuudha. Viidiyoo keenyatti aanutti yoo ceenu dhiyeenya kana ijoo sooshaal miidiyaa kan ta'e keessaa suuraan tokko suura ajaa'ibaa kan bareedu tokko gadhiifamee jira. Suuraa osoo hin taane suuraa dhiiraa tokko waaw maashaallah suuraa osoo hin taane viidiyoo ajaa'ibaa tokko mee viidiyichi kun maal akka ta'e daawwannu lotaa deemnu.
تعالوا نشيل الميك اب سوا. أول شي راح بلش بالأظافر. Akkuma argitan kana shamarran garaagarummaa tasan qabu yoo areeda ta'e malee waaw maashaallah baay'ee bareeda. Oh my god. Wow, wahedduu nama ajaa'ibu. Ha ha ha. Ni bareedamoo ni bushaa jettanii yaaddu meesin akka yaada keessanitti. Ana hedduu tokko na bareedee jira. Wow, wahedduu nama ajaa'ibu waan hedduu irraa bareeda ture. Osoo uumaan dhiira gochuu baate osoo shamara ta'eetiin moodelisti akka ta'u shakkii takkarraa hin qabu. Maalis ta'u garuu gocha safuu cabsu jedhee yaada kana wal qabateetiin illee waa isin dhagame koomentii yaalannuu barreessaa jecha viidiyoo keenya itti aanutti yoo ceenu viidiyoo abiyyi tokko guutan dura abiyya aangoo hin qabatin tokko keessa waraabame tokkotu jira. Dabratsoon hin argeennaan abiyyiin irraa simmeetii yookiin miirri wayiitti mul'ate. Mee viidicha san daawwanne walitti haa deebinu. Abiy maal ilaalta saalfatin beeku I don't know garuu abiy saalfatee jira hedduu tokko miirri qaanii tokko irraa mul'ata. Aizu abiy achiin jennaan kan na wal qabatee isinillee waa isin dhagami koomentii yaalannuu barreessaa jecha viidiyoo keenya itti aanutti yoo ceenne yeroo adda addaatitti liji Yaared hedduu garuu kanaan beekamoonni afaan Amaariffaatiin viidiyoo waan inni hojjate. Liji Yaared ammootu sabboonaa Oromoon qabu keessaa nama tokko nama hedduu akkaataa nama hedduu Oromummaa isaatiin boonu keessa artistoota keenya kan iddoo gurguddaa jiran sadarkaa biyyaatti beekamanii keessaa sabboonummaa guddaa kan qabu keessaa Liji Yaared nama duraati jechuudha. Mee viidiyoo isaa tokko koomedii ajaa'ibaa tokko daawwannee walitti adeemna. ከትምህርት ምን ደስ ይልሃል? ከትምህርት ደስ የሚለኝ ሊሴ ገብረ ማርያም፣ ሳን ጆሴፍ፣ ናዝሬት ስኩል። ከትምህርት ቤት እኮ አይደለም ያልኩ ከትምህርት ነው። ከትምህርትማ ደስ የሚለኝ እረፍት ፔሪድ፣ ምሳ ሰዓት፣ ወደ ቤት ስንለቀቅ፣ ቅዳሜና እሑድ አስተማሪ ሞቶ ትምህርት የለም ሲባል እነሱ ፔሪዶች ደስ ይሉኛል። Akkana qosa jechuun akkana hedduu namatti tola ittiin bohaartanii jirtu jedhee abdiin qaba. Yoo isin gammachiise koomentii irratti nu barreessaa isin gammachiifne illee yaada keessan nu ibsaa jecha viidiyoo keenyatti aanutti yoo ceenu akkuma beekamu bara durii irraa kaasee ogguu adda addaatitti harreedhaa fi bineensi PP fi TPLF jechuudha. Kana jechuun isaan lamaan waliin jaalatanii jechuudha. Haa ta'u garuu seenaan kun jijjiirame barris jijjiirame namnis akkuma jijjiiramu. Bineensis jijjiiramee harreenis jijjiiramee jaalala uummanni wajjin jiraachuu jiru jechuudha. Waa hedduu namatti tolu. Bara uummanni yookiin ilmi namaa wal nyaatumaatti isaan tan dura wal nyaatan isaan tan dura akka xilaasaatti wal ilaalanii jaalal jiraatee jennaa wajjin tokko ta'anii wajjin jiraachuu eegalan jechuudha. Rakkinna wal baasanii yogguu gammachuus wajjin gammadanii kolfaaf taphas wajjin qooddachuu jiru jechuudha. Mee viidiyoon kun ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira. Namoota hedduun sheer ta'ee jira. Mee daawwannee walitti adeemnu. Oh. Jaalala jechuun akkana. Rabbi umrii isin haa dheeressu malee wanta jennuun hin qabnu. Bifuma kanaan gara fuulduraatti babal'isaa jaalalli keessanii guddatee haa mul'atu jechuun barbaannaa. Kana wal qabatee isinillee waa isin dhagame koomentii yaalannuu barreessaa jecha viidiyoo itti aanutti yoo ceenu akkuma beekamu wagguu adda addaa keessatti uummanni tokko yookiin namni dhuunfaa tokko amantii tokko irraa gara amantii tokkotti jijjiiratu amantaa san dursa yookiin waadaa amantaa sanaaf gala jechuudha. Akka islaamaatti namni tokko islaamummaa fudhatu kiristaana irraa yookiin amantaa biraa irraa gara islaamaatti dhufee islaamummaa fudhatu dursa
ashaadaa qabataa jechuudha. Ashhadu an laa ilaaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah abduhu wa rasuluhu jedheetiin rabbi tan nan amana ergamaa isaa tas nan amana jedhee ashaadaa qabataa jechuudha. Si osoo ta'e namni tokko dhufeetiin osoo ashaadaa na qabsiisin jedhee maal gootame? yaada kee koomentii jalaan nu barreessaa. Viidiyoo dhiyeenya kana ijoo sooshaal miidiyaa keessa sheetichi tokko hogguu intal takka ashaadaa na qabsiis jettuuni wanti inni jedhee mee wajjumaa haa daawwannu. Shaadaa qabachuu jedheetaniini. Hayyee. Abbaa shaadaa na qabsiisuun nabi. Google dhaqi abbaa shaadaa na qabsiisu di barreeffadhu. www Google abbaa shaadaa na qabsiisu na barbaadi. Google dhaqi. Hayyee Google shaadaa qabachuu jedheetaniini. Hayyee. Abbaa shaadaa na qabsiisuun nabi. Google dhaqi abbaa shaadaa na qabsiisu di barreeffadhu. www Google abbaa shaadaa na qabsiisu na barbaadi. Google dhaqi. Hayyee Google dhaqi. Sheeka normaalii ta'e ammootu ashaadaa na qabsiisuu siin jettuuni yoo danda'u ofii isaati ashaadaa qabsiisudha. Yoo dadhabe ammoo nam isarra jiru yookiin nama beekumsa amantaa islaamummaa isarra qabu isaa biraan geessuun bakka qabutti inni ammoo Google irra deemeetiin ashaadaa na qabsiisa jedheetiin search godhi jedha. Bifa ajaa'iba kan deebisee jira. Kana wal qabatee waa isin dhagame koomentii jalaan nu barreessaa jecha viidiyoo keenyatti aanutti hojjennu viidiyoo awwaali tokko mee viidiyoo ajaa'ibaa yookiin naan koomedii ajaa'ibaatti hojjetame tokko daawwannee walitti haa deebinu. Kena sih gula gapai. Ate badin bawa asitinaje. Mesa milik tamu. Asitinaje. Babi gal tamu. Samai kor tamu. Ila kuno tamu. Ila tambira tinaje. Ila kuno lanan cita. Ishi. Daba kala rasi. Seki ya kesanya gara ya kesanya kan na basa wala ko. Oh imbawa nafsi kwati ya abba kwati nisiba kadde. Nafsi kwati farraddi nisiba katarabiya. Yenyu do kuntu kana badda ke denta dara. Situna jata mot marranti ga sara mala wa to ila. Kuno da nasna kotata tala. Ila. Wow, viidiyoo nama tolutti bu'aatan jechuudha. Abdii qaba. Kana wal qabatee waa isin dhagame koomentii jalaan nu barreessaa. Hayyeekaa kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenyaa hamma dhumaatti obsaa waan nu hordoftaniif galatoomaa jecha asumaan ammoo viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf like, share, subscribe gochuu akka hin irraanfanne jecha hamma viidiyoo biraatti ol deemnutti iddoo nagaa nu tura.